Tun seenaa dhugaati. Anaa fi saahibni kiyya yeroo dheeraaf garaajii tokko keessa waliin dalaguu turre. Saahiba, nun deemee edda nu deemnee fataa jennaa. Saahib, gizee hunda fataa jechaan oolanii ni dalagannaa ta'i. Sa'aatii gizee hunda dalagaan umma yettaati sa'a akkam bashannanna. Amma nurraa dhiisiiti hommii naa wajjin qabi. Waaw, saahiba kiyya. Waaw. Haay qashtii. Nyaata kana haadha hoteelaatiin nakkannee. Qoy muguu takka maaliif fiidee dhaabbadhu qaa? Haati hoteelaa sana obboleettiiteeti. Obboleettitiyya. Hayyee ganaa atis obboleettitiyya qaa bakka adeem nin dhufaati. Hayyee. Wayitiyyaan numa bareeddi. Yaa saahiba ara namuu si dabare silaa agarte ni boocha. Sa'aatii yaalummaa tana nurraa dhiisii hottu dalagiga. Dhalaa kanaa takkaan agarreer. Nurraa dhiisii hottu dalagi. Hayyee meeyoo. Dalaga doobo. Takkaa dhalaa akka isii agaree hin beeku. Saahiba kiyya isiin gizee dhufte jaalalatii ittiin himadha. Saahiba mucaan san nama akka keetii kanaaf hin taatu naman dalaganne kashlabbee kanaaf hin taatu dalagadhu itti dhiisi. Akkana hin je'inniin tahaafi garuu guyyaan isii fudheen dalagadda. Nama akka keetii jaalalan beeyne kanamoo dura jaalala barii san booda jaaladhu. Saahiba isii jee dhalaa feetee hin dhiisa garuu amma booda isii qofaan jaaladda. Hoggaata akkasii dubbisuun hin danda'a. Hayyee. Saahiba uggota kan hin deebi'e. Hayyee dafiyaa. Hayyee. Dhiyoo tana hunda si yaadu jira waan ta'eef hin beeku garuu. Aawoo saahiba maali haasawni dheeraan kun dafii hookaa? Hayyee dhufe. Amma dalagaarraan jira gizee biraa haasawina. Nin ture saahiba kiyya. Turtee jirta dalagadhoo iyyee nama dalagaa. Haadha shaayii. Obboleettii tiyya oggu takka waan hin sitti himuun qaba. Ati naaf taatee jirta ani immoo garuu si jaaladheetiin jira yoo ol fuunee maali rakkoo qabaa? Haasoo akkanaa kana naffiddee baalage. If goggootaa sental bada saraatanyaa dhamaatu balaa. Amma booda jechi tokko afaan kanaa sibii afaan kana keessaan sidaa. Maali rabshaan saahiba? Maali saahiba? Ifiifuu waan akkanaa tana wayinaan jetti waan akkanaa tanarraa nan qabin hiiqootiin hin kabalaati. Boosaqa akkana dhalaatiin dubbatana? Niin beeka akka ati sababa siiti jettee na dhooyte garuu ati maanaa saahibummaa waan takka illee hin beektu intala tana agarsiifachuudhaaf na kabalteemi. Amma booda saahibummaa teetillee hin barbaadu samii haa baatu. Waan saahibni kiyya godheef anaa dhiifama si gaafata. Ati dilaa ammaa maaliif naaf hubachuu dhabde? Ansii waddeetiin jira saahiba kiyyaa jeetiin jaalalaan sii qabu dhoyfadhee taa'u jira. Hayyee naaf hubachuu keetiif galatoom. Beellamaan seenaaf yooniin gammachuusaa hunda jalaan balleessine. Saahiba kiyya eessa deemta? Natti hin dubbatin ararraa eegalee adawwii guddoon ta'e ana. Shit saahibni kiyya natti haaree jira.
akkami bareedu Nagee ati kam? nagee alhamdulillah ni beeytaami akka yeroo dheeraaf wal jaalachuu turre jaalala walii qabnu tana yoo firii irraa uummanne hoo jechuun kiyya yoo wal fuune hoo Hayyee taate anis qophiidha garuu warra keenyaan hin mari'adha. Inni hundinuu akka nuti barbaannu akka ta'u abdiin qaba. Hayyee waan warra keenya jo'anaatu siif hima. Hayyee Sumee. Sumee akkaan iddoo si jaaladhu beekaa? Anis akkuma keetiiti. Ammoo mana keenya maal barbaada dhufte? Ati bar intala miskiintitti jaalalaa fi adawwiisiitu addaan hin beekne bar. Dhaggeeffadhu mee ati wayin si himaati akka hedduu malee inni si sobuuf jiru ni beektaa? Soba kana carraatti dhaggeeffattuun ni qabdaa? Garuu hin qabduu dhiisii. Maali sobni ati naa himuu deemtu kun silaa? Gurbaan ati amma heerumuu deemtu kun akkasi sobuuf jiru ni beektaa? Inni nama hedduu akka malee jaalatu qaba. Garuu waan sirraa qabu hin beeku hedduu jaalataan isiisan. Ammaas jaalala qofa osoo hin taane waan gurguddootu isaan jidduu jira. Garuu soba san yoo kan hin siimu taate harka keetiin ifajjeefta. Maal asoo jirta wanni ati asoo jirtu kun naaf hin galle. Ragaa kana si garsiisuullee hin feene garuu ati dhalaa akka obboleettiitii waan taateef si gargaaruuf hin dhufe. Intala agartu tana isiin hedduu jaalattiin innilleen hedduu jaalataan yeroo dheertuu wal jaalachuu turan amma garuu isii fuudhuu deema ati ammoo garuu si faradu jira. Ati garuu rakkoo guddoo keessa jirta rakkoo ati keessa jirtu kanaaf hedduu takkaan gadda garuu yaada takkaan qaba. Hayyee yaadni ati naaf qabdu maal? Inni si sobee jira soba guddaa si sobee waan inni si godhee kana irraanfachuudhaaf isa kana irraa fixi yookaan ammoo irraa gabaabsi. Isin isin harkattu ati isin harkattu isin lameen jidduu du'uu qaba. Ati gadditee isin ammoo addunyaa kanarraa akka gammachuudhaan jiraattu ni feeta carraa kana keessaa waan godhuu qabdu siitu beeka. Baay. Waan na sobdeefin si ajjeesuu deema. Mee maaliif akkana na goota dhugaan si jaalachuu xiyyaatu badiidha. Garuu inni niin ballama siif seenu si ajjeesee gammachuu harkachuudha. Saahiba kiyya du'aaf qopheessitiin as taa'u jiraasa. Sumee bishaan noo baasi. Sumeen deemiin dhaabboo gudaka. Isii san jaalattee na jalaa hin baatu garuu ati nama dhugaan jaalatanii miti. Gochi akkanaa kun hin ta'u deemee lubbuu isaa baraaruun qaba. Habibti bishaan dhuguun hin danda'a? Galatoomii. Saahiba kiyya dhaabbadhu dhugini. Maali? Maal taateebu? Saahiba kiyya gocha akka malee sirra raawwachuu kaani anaa fi isiin. Anaa fi ati ammoo waan wajjin nyaannee wajjin dabarsine hundaa'uu irraanfadheetiin akka isiin bishaan keessatti summii siif gootu godheen. Gochi kun sammuu tiyyallee hedduu na jeeqee. Saahiba kiyya maal akkana yaadda? Gochaaniin saahiba kiyya irratti hojjedhe tokkotu keessa kiyya kana na jeequ jira. Maali silaa wanti san? Saahiba kiyya tokko yeroo dheeraadhaaf du'aaf qopheesse.
Hay gaaddu saahibii akkamitti kana goota deemtee lubbuu isaa baraaruu qabda. Way ajaa'iba ammoo. Kanaaf si ajjeesuudhaaf murteessinee turre. Gocha kana hundaafuu dhiifama nuuf godhi obboleessa kiyya hedduu si balleessine. आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते गली मुझको घर मिला तू जो मिला namni tokko maaliif akkana garuu nama ati nama hundaa ol amantuutu deebi'ee si miidha ilmi namaa kun maaliif akkana jiru